Bu'uuraa fi hundeen jaalalaa maali? Dhibee jaalalaaf maaltu furmaata? Kun sagantaa keenya kudhaama jaalalaati. Seenaa ajaa'ibaa tokko isiniif qabannee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa kan jedhu Ansimannee Darajjeeti. Gama ogummaa kaameraatiin Maatiyus Qanaan waliin jira. Turtiin keessan GMN waliin haa ta'u. Jaalalli qilleensa gubbaa yaadaaf qalbii namaa haritee qooddi. Kun immoo jaalalli ofiif jaallatamuuf keessatti fudhatee jaalalli haqaa yoomiyyuu qarshii fi qabeenya akkasumas beekumsaa fi barnoota yookaan beekamtiin jaalalaaf bu'uura miti. Bu'uuraa fi hundeen jaalalaa jaalala qofaadha. Dhibee mataaf daawwaa mataa qofaatu furmaata. Dhibee jaalalaafis jaalala qofaatu furmaata. Jaallatanii dhabuun nama jaallatan dhabuutu gaariidha. Namni jaallatamu nama taanaan galaanni isaa nama nyaatu dirree gammachuu fi jaalalaatti nama tufa. Namni jaallatamu hamaa taanaan ammoo galaana rakkinaaf du'aatu nama nyaata. Kanaaf jaalala haqaa biqilchuuf laphee obsaaf amanamummaatu barbaachisaadha. Obsi jaalalaaf akka lafee dugdaatti gargaara. Namni obsa qabu yoomiyyuu mo'ataadha. Amanamummaan immoo mana jaalalaati. Lapheen jaalalaa yoomiyyuu cabaadha. Kan isa fayyisu ammoo gara laafummaadha. Jaalala keessatti gara laafummaan qe'ee nagaaf bu'uura gaa'ilaati. Hariiroon jaalalaaf gaa'ilaa yoomiyyuu waliif lukaaf lukadha. Dabaree isaanii wal gargaaru. Kanaaf osoo gaa'illi hin ga'in ilaallachuutti aansee jaalalatu dhufa. Jaalalatti aansee ammoo gaa'ilatu dhufa. Gaa'ilatti aansee ammoo karaa hundumaa waliin jiraachuutu dhufa. Har'aa dhaloota keenya harkaa tartiibni kun badee jira. Wicoo yookaan cuuciin gaafa killee keessaa baatu maal dursa nyaachuu qabdi? Midhaan haroorama nyaatti. Itti aansuun qamadii nyaatti. Itti aansuun ammoo boqqolloo nyaatti malee boqqolloo irraa gara midhaan haroorama nyaatutti hin ceetu. Wanti addunyaa kana gubbaa jiru hunduu akkaa fi akka qaba malee wanti akkaaf akka dhabee hin jiru. Yoo jaalala maraatu ta'e malee. Kanaaf yandoon jaalalaa mana jaalalaa qofaatti dhiyeeffama. Gubaa jaalalaa kan dhaamsu bishaan jaalalaa qofaadha. Sanuu haadha yookaan abbaa jaalalichaa qofaati. Jaalala koof aantiin furmaata ta'uu hin dandeessu. Jaalala hiikaaf murtiin hiikaa ta'uu hin danda'u. Sababni isaa jaalalli ija abbaa dhuunfaati malee ija waliigalaa miti. Kanaaf namni jaalala beeku nama hardiilee torba beeku waliin wal qixatu. Qophii keenya kana irratti ergaa jaalalaa bifa xalayyaadhaan namaaf qooduu kan barbaaddan karaa keessaa karaa teelegiraama keenyaan nuuf erguu dandeessu. Akkasumallee jaalalaa muuxannoo fi mudannoo keessan kan nuuf qooduu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa asirra isin keenyuun nu bilbiltanii dhuftanii yaada jaalala jiraattan irraa akkasumallee namoota jaallattaniif jaalala keessan kan abbaa kanaadha kan biyyaa kan jaalallee kan nama barbaaddan nama feetan nama jaallattaniif jaalala keessan ibsuu dandeessu. Qophiin keenya kudhaama jaalalaa irraa kana fakkaata ture. Qopheessuun kan isin faana ture Ansimannee Darajjeeti. Akka xumura qophii keenyaatti waan faana turtaniif hedduu galatoomaa.